Gadda baay'ee onnee nama cabsu yoomillee taanan ilmaan isaanii keessaa bahuu hin dandeenye. Gudiinota adda addaa keessatti kan ta'aa jiru. Keessattuu immoo naannoo Oromiyaa naannota hundumaa keessatti kan ta'aa jirudha. Wanti kun akkuma guyyaa guyyaadhaan dhagahatii argaa oolludha. Garuu keessaa immoo wanti baay'ee na gaddisiisee fi akkan dubbadhu na godhe dhugaa rabbii viidiyoo kana ilaalee keessi koo na cabee baay'ee tokkoon gadde uumamuu koottirree baay'een ofitti gaddeechaadha. Sababiinsaa edaa ilmi namaa kun akkam garaa jabaataa kan jedhudha. Ashamaa harka fuunee nagaan siniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii akkam nagaa keessanii ani nagaa kooti waaqayyoof haa galatu. Baga nagaa qabaattanii eegamtanii yeroo kana geessanii warroonni chaanaalii kootiif haaraa taatan asumaan maatii naaf taa'ii warroonni maatii naa taatan jajjabeessaa jirtan hedduutu akka galatoomaa. Egaa tole viidiyoon akkuma dura isinitti argisiise kana xiqqoo muuziqaa waan qabuuf sirrii yuutuubii naa daba irraa sagalee isaa cufe jechaadha. Namoonni baay'een keessan argitanii jirtu. Egaa naannoo Shawaa keessatti kan ta'e wanti kun nama ijoollee mana tokko keessaa nama 4 kan baddalamee jira. Akkasuma immoo nama qotee bulaa nama hojjetatee bulu itti seenanii too akkasitti gadi baasanii warratanii billaadhaan qaqqalanii ajjeesanii gadda baay'ee onnee nama cabsuu fi baay'ee nama gaddisiisu. Egaa duuti ilmaan Oromoo kanarraa biyya keessaaf biyya alaatti irraa dhaabachuu diddee waan waaqayyo godhu garuu isuma beeka. Maaliif akka garaa jabaatanii ilmi namaa kun akkasitti dabarsee du'atti wallaatu hin beeku. Biyya lafaa kanarraa yeroo gabaabduu jiraan yeroo dhumaan booda immoo ishiin keessaa deemna. Garuu warroonni akkasitti tarkaanfii du'aa namarratti fudhatanii nama ajjeesan kun waan ofii isaaniitiif boru duuni kun irra ga'u itti fakkaatu. Waan duuti kun isaanitti dhufu itti fakkaatu. Isaanis hin naqqabdi. Guyyaa tokko harki har'a hiixateetu abbaasaa qalu kun harki har'a hiixateetu daa'ima ijoollee qalu kun guyyaa tokko itti faradama. Fuula waaqayyoo duratti itti faradama. Wanta irra hojjetan kun garuu ilma namaa jalaa kun maaf dhokatee laata dhugaa anaaf gaaffidha. Foon ofii kana gambifatanii ishii lubbuu kana maaf akka bakka eessaa akka dhaqan maaliif akka galuu dideef anaaf gaaffidha garuu kun jechaadha. Ilmi namaa tokko inni dhalataa isaan booda inni guddata bakka jireenya isa barbaachisu jiraata. Keenya garuu biyya keessattis biyya alaattis akkaataa ittiin jiraatu dhabe. Inni baqatee biyya keessaa ba'ee ofan jijjiiradhee gaafa biyya keessaa ba'e biyya ormaa yoo dhaqe siqaa itti jiraata. Kan lubbuu isaa akka hin taanetti darba. Harka ormaatti kan lubbuun isaa darba. Kaan immoo biyya ormaa keessatti mana hidhaa keessatti dararama. Wayyoo jenneetuma boonya waggaan yoo dhufu barri yoo dhufu guyyaa yoo dhufu. Viidiyoota garaagaraa yeroo arginu yeroo wanta gurri keenya dhaga'u kana yeroo arginu yeroo dhageenyu keessi keenya nu gadda. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf jireenya biyya lafaa kanarraa waanuma gammachuu qabaatu ilmaan namaa kanatti fakkaata natti fakkaata. Warroonni garaa isaanii guuttatanii akka barbaadetti jiraachuu barbaadan isa hiyyeessa irratti hiyyeessa dafqee ofiisaatiin bulatu gubbaarratti du'a murteessa. Duun illee jira. Abbaa ofii, haadha ofii, haadha ishii ji'a 9 garaatti nama baattee ciniinsifattee jilbibbii deemtee jettee deesse nama da'ee beekutu akkaataa haadhaa beekaa jettee deesse deebi'anii too haadha san akkasitti rasaasatti naqanii ajjeesu. Wayyoo haadhan bee abbaa darranii akka hin taanetti lubbuu isaa baasu abbaa dhabee. Jireenya biyya lafaarraa ishii gabaabduu kanaa jecha maaliif dhaloonni akka wal nyaatu dhugaa rabbi anaaf gaaffidha garuu. Viidiyoo tokko sammadee hin gadda argeen afaan Oromoodha kan haasa'amu. Mucaan kun afaan Oromoo haasaa kan rasaasatti naqus afaan Oromoo haasaa.
Ofumaa afaan tokko dubbachaa deebinee darasaasatti naqnee ajjeesna bee. Har'a harka nu rukutu ta'a. Har'a wayii fakkaata ta'a. Yeroo namatti qabanii tokkositti nama galaafatan. Amma raammoo hanqatteetti ilmaan baqa lubbuun ilma namaa kun jechaadha. Garuu itti gaafatamu dhugaa rabbiiti. Inni darbiti wanti biyya lafaa kun irraa hin darba. Foon kunis immoo yeroo dhafi malee hin du'a. Garuu immoo akkaataa malee itti gaafatu immoo nama guba. Garaan nama gubata. Ana dhugaa keessa koo na gubate. Keessa koo garaa koo na gubata. Maaliif akka maleetti namni akka du'u? Waaqayyo nama uume inni uume baqa akka uumetti baasa. Lubbuusaa akka uumetti keessaa fudhata. Duuti naftu. Akkasitti immoo rasaasan gubanii miti bar. Guyyaa waaqayyo gaafa nama ga'e ilma deemu suma lafa kanarraas deemu. Wayyoo warra harka ofii diriirfatee harki isaanii dhiiga kanaaf. Wayyoo warra barcumaaf jedhanii ta'u dhiiga lolaasan kanaaf. Wayyoo warra garaa nama ga'uuf jecha nama akka isaanii kana nama garaa isaanii ga'uuf jecha harki isaanii dhiiga ta'e. Guyyaa boruu firdiidhaaf jedhanii inni habatu fuula waaqayyo eessa akka dhaqanoo isaan hin beekani. Garamitti akka deemanis hin beekani. Inni dhufa guyyaan tokko. Warra akkatti dhiigni lola'e kana, warra kichuu garaatti hafte kana, warra dararamu kana, warra kallattii hundumaan ilma namaa kana darariin irratti ga'u kana. Guyyaa tokko isaaniifis hin faradama. Akkanatti nafu. Duuti si naftu. Biyyi lafaa kunis hin dabarti. Dhaloonni kunis keessaa darbaa. Warra garaa ofii guuttachuudhaaf kaatu kunis keessaa darbaa. Inni akka hin taane itti du'e kunis immoo guyyaa tokko innis firriidhaaf hin dhaabata. Waaqayyo garuu hin farada guyyaasaa hin hafu kun. Kanaaf dhaloonni akkam akka garaa jabaateetu akkasittiin haadhaaf abbaasaa ajjeesu dhugaa rabbiiti ana baay'ee na dhibachaa. Ani maaluma akkam yoo ta'e keessa dabarra akkam yoo ta'e darbana jechiisa gita tokko dhugaa dubbachuudhaaf. Maali ilmi namaa akkatti garaa jabaatee akkas godhu? Ilmi namaa takkuu gudeeddu haadha gudeeddu maali yoo hin darba jenna waggaa lakkoofna bara lakkoofna. Nurra darbeera nagaan bu'eeran. Maaliif akka ta'e garuu waanumti saanaaf naaf hin galle. Egaa waan hundumaafuu guyyaa qaba. Amma guyyaa isaatti ciniinsuun isiin baay'ata. Lubbuu akkaatti baatu kanaaf immoo rabbi araaramu. Imimmaan hin qabachuu dadhabe dhugaa rabbiiti. Jaarsa guddaa kana nama umurii isaa guddaa ijoollee 8 kan qabu kana yeroo akkasitti irraa ajjeesan nama ofiisaati hojjetatee dafqee bulu kana maqaatti baasanii yeroo ajjeesan wayyo sin gaafata waaqayyo guyyaa isaatti nafunni kuni. Kanaaf isuma kana siniin jechuun barbaade. Hordoftoota chaanaalii kooti an akka kootti baay'ee tokko na gaddisiisee jira. Waaqayyo araara isaan biyya keenya isaa yaadatu. Warroota mana hidhaa keessatti dararamaa jiran rakkachaa jiran dhiphachaa jiranis waaqayyo isaan haa yaadatu bara isaaniif haa fidu akkuma amantii keessanitti isaaniif kadhadhaa. Egaa seenaa garagara gaafa rabbiin teessoorraa ol jedhee waa'ee nama isaatiif dubbate karaa eenyumtuu keessa darbuu hin dandeenye keessa darbu. Kanaaf isaaniif illee waaqayyoon guyyaa fiduuf waan dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jedha. Eebbifamaa.